jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu ani nagaa fuudhaa galanni waaqayyoof haa ta'u egaa har'as dhufeen jira yeroo darbee uffata qophii mul'ii deemuudhaa fi uffata baqassiifanneet turre isa immoo isin agarsiisa ammaaf hin fudhannee jedhee viidiyoo xiqqoo isiniif hojjedheen ture viidiyoo sanaa waa'ee naxalaa waa'ee gaabii akkasuma wanta fuunee baadiyyaa deemu sana isinii waraabeen ture. Egaa uffanni keenyas nuu bahee uffanni koos kan bilisummaas nuu bahee jalqaba irratti uffata bilisummaa sana agarsiisa. Uffatni bilisummaa kuni surree fi jakkeettidha. Uffata mul'ii ittiin deemudha. Yeroo cidha keenya yeroo zargii keenya uffata biraatiin hirmaannee ammas immoo mul'ii uffata biraatiin hirmaanna malee uffata yeroo cidha keenyatiin hirmaachuu hin qabnu kan jennu yaadneet uffata haala kanaan baqassiifannee jirra. Uffata egaa kan bilisummaa irraa baaseen isin agarsiisaa daawwattoota keenya. Namoonni gatii uffataa baruu barbaadan akkasumallee obbolaa dhiiraa keessaniif akkanatti baqassiisuu barbaadan akkasumallee abbaa manaa keessan immoo yeroo biyya alaatii uftan sapiraayisii gochuu barbaadan gatii isaas asumaan bartu. Egaa wanti isin beekuu qabdan uffanni shamarranii fi uffanni dhiiraa garaagarummaa guddaa qaba waa'ee kanfaltii irratti jechuudha. Baasiin isaa kan warra dhiirotaatu baay'ee qaaliidha. Kan warra shamarranii muraasni isiniin jedha. Egaa jakkeettiin kun haala kana fakkaatuun bareedatti hodhamee jira. Asiin akkuma argitanii waan ajaa'ibaati dhugaa. Kuni leewwa agarsiisa jechuudha. Mul'ii yookiin kan zargii yeroo hojjetanii uffata haala kanaan hojjetu. Kuni jakkeettidha. Jakkeettiin haala kanaan hodhamee jira. Keessaa kana fakkaata. Keessaa xiqqoo kana fakkaata. Egaa surrees immoo isin agarsiisa. Walumaa galatti iddoo surree isin agarsiise jakkeetti isin agarsiise waan ta'eef gatii isaan isinitti hima. Egaa kalarii yeroo baay'ee uffata yeroo dhisifattanii kalarii akka isin filattaniitti kun filannoo abbaa manaa kiyyaa bilisummaati jechuudha. Isin garuu yeroo nama sapiraayisii gochuu barbaadan akka filannoo keessaniitti malee akka filannoo namaatti miti. Kanallee sirriitti na hubattu jedhee tayyaadha. Egaa surreenis kana. Surreen isaa kana. Isiniin jedha daawwattoota keenya gaafa sana jechuudha uffanni kunii nuun baane xiqqoo tuskii tafee nuun jedhanii surreen kanaadha. Surreen kanaadha. Akkuma beekamu gaa surree akkanatti cabsu waan ta'eef cabseellee akkanatti ofirra buuseellee isin agarsiisuu nan danda'a. Kunoo kanaadha surreeni. Egaa walumaa galatti gatiin uffanni kun ittiin xumuramee qarshii 1000 fixee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuun waan tokko ittiin irraa namne uffanni isaas haalli ittiin hojjetame isaa baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Gatiin isaa immoo uffanni dhiirotaa baay'ee qaaliidha. Hodhisiisan baay'ee qaaliidha dhugaa dubbachuudhaaf qarshii 1000 jakkeettiin kunii fi surreen kun qarshii 1000. Ani immoo qalloo keessanii na laala. Asuma laala qodaa caccabaa miti anuma laala. Ana qalloo keessan laala. Kanatti mul'ii deemuuf hin jira jechuudha. Kopheen koos haaraadha. Carqiin koos haaraadha. Kun hundumtuu haaraadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kopheen koos haaraadha. Isinitti kopheellee yeroo gaafa gaabii fi naxalaa waraabu kophee isinii waraabeen ture. Gatii isaas isinitti himeen ture. Garuu immoo carqii yeroo sanatti waan naan baane fi tuskii tafenaan jedhanii viidiyoo keessaa hafeetiin jira. Egaa na laala. Baagiraawundii kiyyaa waan hundumaa kiyya laala. Jakkeettiin dirqama yeroo hodhamu jakkeettiin surree irra caaluu qaba. Jakkeettiin xiqqoo ishii akkana yoo ta'e hin bareedu. Shamarran yeroo hodhisiisaa surree fi jakkeettii hodhisiifattanii jakkeettiin dirqama dheerachuu qaba. Surreen jalatti iddoo kanatti surreen sarara kanatti isin qabuu qaba. Kanaa gaditti garuu surreen bal'achuu qaba jechuudha. Kuni kan shamarraniiti. Dizaayinii namatti hodhamu akkasii. Yoo akkanatti hodhamee bahees immoo baay'ee isinirraa deema. Haala qomatii keessanii wal qabatee baay'ee isinirraa deema. Surree jakkeettii yoo hodhisifachuu barbaadanii mana uffataatti isinitti himu. Amma naannawaa kanaatti isin qabaa sana booda bal'aadha. Jakkeettiin isaa immoo irra dheerata. Istaayiliin immoo tisheertii itti uffatanii tisheertii harka gabaabduu haala kanaan surree keessa galchitanii haala kana fakkaatuun qummutti jettanii innaa suura kaatanis kun akkanatti suura kakaatanii
innaa suura kaatanis akkanatti suura ka'uudha fi baay'ee surreen kuni akkana jechuudhaaf akkana jechuun garatti naannoftanitti si wajjin naannaa surrichi baay'ee mirxiidha. Gatiin surree kanaa qarshii 3,500 qarshii 3,500 walumaa galatti jakkeettii fi surreen qarshii 3,500 kophee isinitti meera kopheen qarshii 2,000 isiniin jedheera dheengadda. Egaa booneen keessan bareeddee maal fakkaatti kan jedhu koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Kanatti